beeytoota sooshaal miidiyaatu heddummaate, hayyoota sooshaal miidiyaatu heddummaate, qaanii fi safuu dhiisanii ol bahuudha moo ammayyummaan aadaa nuti dur qabnu san irratti sooshaal miidiyaan dhufe malee beekumsa dur nuti qabnu san irratti sooshaal miidiyaan dhufe malee. Ashama daawwattoota kiyya bakka jirtan maratti nagaa fi rahmata rabbii guddaatiin isiniif hawa. Ni beeytanii zamanni kuni zamana ammayyummaati, zamana namni karaa adda addaatiin waan adda addaa harka isaa seenu. Yoo ni fi beeytan gaa amatuma 15 fi amata 17 dura ammayyummaan akkatiin heddummaan yookaan keessattuu ammayyummaan gaa in quote unquote ammayyummaan nuti baanu tamii ammayyummaa jechuun like social media irratti ol bahuu qaanii fi safuu dhiisanii ol bahuudha moo ammayyummaan aadaa fi duudhaa fi amantaa fi kabaja fi akkuma dursanitti tursiisuudha waan jedhugaa yeroo hedduu ni beektan gaa social media waan irra isin hin jiru. Laata ammayyummaan tuni oggoon fi ammayyummaa tanarraa haasoyne ammayyummaa jechuun afaan hawaasni keessirraan eeyne yookaan duudhaa hawaasa keetii hin kabajneen safuu hawaasa keetii hin kabajneen ol baatee osoo namni si arrabseehu arraba san deebisuun duudhaa kaleessa warri keenyatiin nu guddisee fi hawaasni keenyatiin asiin nu fide irraanfachuu hin ta'u laata. Ammayyummaan maalisiif? Ammayyummaan sooshaal miidiyaan yeroo ammaa kana keessatti jechuun axura tokkoon malee yookaan bulookeeja tokkoon malee ol baatee waan feete akka feetetti namaan jechuun ammayyummaadha laata. Moo ammayyummaan bifa isa si barbaachisuun bifa sirraa fakkaatuun bifa si wajjin deemuun bifa aadaa ta'e hin tu'in bifa amantaa ta'e hin tu'in bifa safuu ta'e hin tu'in bifa saala ta'e hin tu'in bifa kabajaa maatii tanteetii hin tu'in deemuun hin ta'u laata. Meegaa kana hundaa waliin laallaa yeroo teenya qabnu tana keessatti maaliif seetan yeroo ammaa kana keessatti beeytoota sooshaal miidiyaatu heddummaate hayyoota sooshaal miidiyaatu heddummaate saniifuu maaltu maal ta'e jettanii yoo kana gaafatan taate anuu hin beeku maaliif seetan tokko ol baheetiti arraba isan fakkaannee fi arraba hawaasa isaan fakkaanneen nama kana ol baasee gabbuusa takka ol baatee nama sanii deebisaa kennuudhaaf waan isa daranii fiddi. Obboleeyyan kiyya sooshaal miidiyaan akkaataa itti fayyadamnu yoo kan wal ilaallu taate hawaasa keenyarraa safuu inni qaburraa fuudha jechuudha. Qullaa nu dhaaba jechuudha. Saniifuu mee xiqqoo of duba deebinee tasgabbooyinee wal mari'annee marii fi wal duudhaa keenya ka dur jiru san kabaja dura walii qabnu san beekamtii dur walii kenninu san guddaa keenya kabajnee hayyuu keenyaaf bakka kenninee jechuun sooshaal miidiyaan nutti dhufe malee nuti ittiin dhahine. Sooshaal miidiyaan nutti dhufe ogguun fi jenne aadaa nuti dur qabnu san irratti sooshaal miidiyaan dhufe malee beekumsa dur nuti qabnu san irratti sooshaal miidiyaan dhufe malee eenyummaa nuti dur ganamaan qabnu hawaasni keenya ganamaan nu kenne intala abbaa gadaa ilma abbaa gadaa sirna gadaatiin warra bulu san dabalataan nutti ammayyummaan dhufte yookaan alaa hin dhufe malee nuti isaan bira hin dha'in. Saniifuu aadaa teenyaa fi duudhaa keenya fi amantaa teenya wal harkaa bocoluu silaanii fi dhiisnee maaliif seete aadaa teetiin bareeddaati. Aadaan tee faaya keeti, amantaan tee faaya keeti, eenyummaan tee faaya keeti, kabajaan tee faaya keeti, waliif quudhuun faaya keeti, wal jaalattee waliin karaa dheeraa deemuun faaya keenya. Saniifuu obboleeyyan kiyya viidiyoo tanarratti waman taajjabeerraa waman hawaasa kiyya kan duraan akkanan jedhanii bar hogguu namni guddaan dhufe lafaa kaa'anii bar hogguuni fi abbaan gadaa dhufe namoonni dhaabbataa bar hogguun duudhaa sanii fi safuu san haadeeffannoo obboleeyyan kiyya yeroo hin halkanoine ammayyummaa baalaansitti waan isin ajaa'ibsaa namni yeroo ammaa kana keessatti karaa dandahamee fi haga dandaheen ammayyummaa aadaa teenya bocoltuu fi hawaasa keenya fi amantaa teenya fi eenyummaa teenya bocolturraa duroomuu dandeenya. Maaliif jennaan aadaa duraanuu ittiin faayamnee qabna. Aadaa teenya haa barannume. Aadaan teenya maal fakkaatti? Saniifuu waan aadaa teenya calaqqisa haa goonume, waan nu fakkaata haa goonume,
waan walitti nu cimsaa, waan wal biratti walitti nu hidhaa, waan wal dura if dura nu tarkaanfachiisaa, wal gorfachuuf wal bira dhaabbachuun aadaa teenya, duudhaa teenya dur qabnaa. Dur haawwan keenya, abbootiin keenya, akaakuu abaaboon keenya wal bira dhaabbatanii karaa dheeraa waliin dhufan, wal kabajaa fi wal jaalalaan, wal gammachiisuu fi wal bira dhaabbachuudhaan, wal faalleessuu fi wal xiqqeessuudhaan miti kan guddinniinis dhufu. Ammayyummaa tantee irra deebi'iitii naadura addaatiin deebi'ii difaayini godhadhu. An akkasitti naf fakkaata. Waan naf fakkaatuun isinitti himee viidiyoon kiyya kun nama tokko hin laallatullee akkuma walii galatti keessattuu obboleeyyan kiyya sooshaal miidiyaa irratti eega ol baaneettu dhaamsa dabarsinuu fi waan dabarsinuu irratti boruu namni maal ja'a waan ati kannite san irratti boruu dhaloonni boruu gaafa lafaa ka'e maaliif seetan sooshaal miidiyaan gowwaadha waan itti kannite qabeet ta'an amata kudhan booda deebi'eet waan ati irraan tana poostii goote deebi'ee sitti fida. Gaafa san ittiin gammaddamoo ilma xiqqaatu ittiin waa barate moo intala xiqqoo lafaa ol kaatitu waa ittiin barate moo amata kudhan booda poostii irra poostii goote san akkamiin laalta? Saniif osoo waan takka kilik gootee poostiin gooniin duratti bu'aa yookaan dhiibbaa inni hawaasa kan keetii irratti uumu dhaabbannee silaa laallee dhaabbannee silaan fi dhaabbannee xiinxallee osoo poostii hin gooniin duratti irra deddeebinee amata kudhanii fi amata 20 booda amata 30 booda dhiibbaa akkam poostiin kiyya kun fidaa jettee dhaabbattee silaa laaltee natti tola. Jaalala guddaa fi kabaja guddaan isiniif qaba. Haa ta'u garuu akkaataa itti sooshaal miidiyaa keenya fayyadamnu irra deebinee haa laallu, irra deebinee haa bocannoon isiniin jaa jiraadha. Horaa bulaa deebana.